ألتقنا أوسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن مي رسالة كن يو إرجان كن سمبرك كبده. سلامتك يا نادي بيساني سنين جزاك الله خيرا. قيارا أكما بيكمو. إمالا رجرا إمالا سينا كبيتي لا ولتبو إنسا awasa keenya yookaan immoo awasa keenya irratti yookaan biyya keenya irratti dhiyeenya kana argame sana bu'uureffannee sana babsachuudhaaf seenaa yeroo eega booruun argame booddee hawasa keenya walitti fiduudhaaf yookaan jiru biyya walitti bu'ee jiru araarsuudhaaf imala keenya karaa Bale magala gudditti seena qabeetti magala roobeetti achi bobba'aa jirra. Hawaasa keenya gabaabumatti Dr. Hussein tuna bira jiru. Mee Dr. Hussein asirratti maal jettu mee? Asirratti maal jettu hawaasa keenyaan? Wanni jennu gaa hawaasni keenya keessaa uummanni Oromoodha. Gonkumaa amantiidhaan walitti bu'uu qabu. Aadaa qaba. Eeyyee. Hiikamte kan jiru qaba. Jazaakallahu khairan. Mee Sofiyaana too maal jettu? Isuma Dr. Rijal jira. Manni keenya amata baay'ee waggaa baay'ee waliin jiraate. Dhimma amantiitiin hedduu walitti bu'ee hin beeku. Dhimmi kaayyoon amma walitti bu'iinsaa kan ta'e hiriira nagaa uummanni Oromoodhaa taatee Jawaar Mahammed kan bahedha. Hiriira nagaa ture. Sagalee ofii dhaggeessifatee. Kana sababeeffachuudhaaf qaamonni garaagaraa jidduu seenanii uummata walitti buusanii amma immoo uummanni Oromoodhaa qaruutee ta'ee waan isa jidduu seensisan abshaala'ee waan isa jidduu naqan kana beekee inni kiristaanaas inni waaqeffataas inni musliimaas shirriin biraa jidduu seenuu baree isiin kun immoo kan biraa akka nutti hin finne yeroo gabaabatti amma dhaabee bilisummaa isaa walabummaa isaa akka eeggatu qaruutee ta'uu isa barbaachisa. Jazaakallahu. Kun hundi isaatu waan ofiin hojjetee waan irratti hojjetantu tara waan ta'eef of eeggachuu qaba. Yeroo ammaa kana keessaa yeroo kana dhaamsinee isa nutti xaxamaa jiru guddicha san ofirraa dhaabuu nu barbaachisa. Akkana yeroo ammaa kana keessaa du'aa saba biraa nama 20 fi yamaa ba'ee Oromoo nama 50 du'ee eenyuun lubbuu namaatiif hiyyaanna. Lubbuun nama tokko kan ba'uun barbaannu lammaffaa immoo qulfii nurka jirtu kana nurkaa baasuudhaaf halkanii guyyaa waan baay'eetu hojjetamaa jira waan ta'eef aydara ta'u maal jetta? Bismillahir Rahmanir Rahim ani kanan jedhu akkuma isin amma kaaftanii bani aadam keessa ilma namaa keessatti waliin jiraatwa waliin jireenya kana keessatti walitti bu'uun isin hafu walitti yeroo bu'amee hanga dhumaatti wal lolanii dhiiga walii jiksanii biyya walitti gubuu osoo hin taane akkuma walitti bu'uun jiru nageenyis bu'uu qaba nu malaa'ikaa miti yookaan jannata keessa hin jirru as biyya duniyaa jirra nafsiyyaa jira waa hedduu namatti dhaga'ama rakkoon kun yeroo mudatu achumaan irra deebinee sirreessuu qabna. Kuno kanaaf egaa sagantaa borii Rabbi jedhe sagantaa guddichi godina Baalee magaalee Roobe irratti geggeeffama waldhabbii jiru kana tokkichummaa gochuudhaaf stadiyoomii keessatti geggeeffama isa irratti gammannee waan kana sagantaa jennaan hirmaachuuf deemaa irra kanaaf isa kana du'aa nu godhaa jenna kan biraa immoo nuti rakkoo argame sababa goone jedhe kan nuyi rakkoon jiru wal qeequuni wal sirreessuudhaaf wal sirreessinee tokkichummaa keenya eeguuf malee wal cabsuudhaaf tokkorratti duuluufi miti tokkorratti duuluufi miti wal cabsuufi miti kanaaf badii jiru sirreessinee tokkummaan an deemna malee abadan jalatiin kan hin gammaddu inshallah abadan hawaasa keenya amantii walitti bu'ee fakkeessuudhaan amantii walitti bu'ee fakkeessuudhaan yeroo darbe dhimma amantii jawaariin ummata islaamaatii kennanii isa kaan nama kiristaanaatii kennanii yookaanis immoo abiyyi nama kiristaanaatii kennanii jawaariin islaamaa kennanii kana walitti buusuun hojjetameera eega hojjetame immoo warri harka dhahee gammadee balaa buusee itti raahaa godhe sana nummoo walitti finnee hawaasa keenya walii galteedhaan kiristaanaa fi islaama guyyaa borii ummata keenya magaalaa Roobeetti walitti finnee yoo Rabbi jedhee dhiifama walii godhanii walii fedha darbanii inni yakka kana qindeesse hojjete seerata ofii jaraatiif jarra dhiyeeffatanu akka ummasaatti akka hawaasaatti garuu dhiifama walii akka godhanuuf dhaaf kanaaf deemaa jira.
fakkeenya godinaalee naannoo biraa jiraniif uummata Oromoo hundaaf fakkeenya ta'uu qaba. Akkana dogongorri amma uumame kuni dogongora uummanni keenya ofirratti uume osoo hin ta'in irratti ta'ee jedhamee hojjetamee duulli amma kaleessarraa jalqabee jiru immoo faallaa isa dheengaddaa waan ta'eef akkana duulli amma ammoo Dr. Abiy garagalanii arrabsuu kunis dhimma santu bakka ga'uu waan dadhabeef waan ta'eef amma isatti garagalanii jiru ammoo garana garagalanii waan jiraniif qaruutee ta'ee waan uummanni itti jiru laalee wal qabatee dhaabbatee ofirraa deebisuu qaba. Uummanni harka wal qabachuu qaba. Biraas nurra dalaguu waan maluuf qaruutee abshaala ta'ee uummanni wal eeggachuu qaba. Tole Ustaaz Abdulaziz maal jettan himee jazakallahu khairan. Egaa gareen kun tuutni kun akkuma jiru waliin deemaa jira. Yeroo ammaa kana keessa shooferri keenya Mustafaadha. Ustaaz Mustafaan shooferri keenya ta'ee makiinaa nu oofaa jira. Kanaaf nummoo tasgabbiidhaan ergaa keenya dabarfataa amma sallaa dabarfannee jirra. Mee Ustaaz Abdulaziziin immoo waan isaan jedhan isa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Akkuma Ustaaz Raayyaan jazakallahu khair. Guyyaa dhaa gammachuu lamaaf deemnaan ni tokko uummanni keenya rakkoon tokko yoo uumame dafee rakkoo ta'uu beekeetiin of sirreessuudhaaf deemuun gammachuu tokko steepii tokkorraan baane jechuudha. Inni dogoggorraa yoomuu inni dogoggorraa keessa akka inni of agarreera jechuudha. Diinni keenya yoo itti tole amantaan nu qooda, yoo dadhabe sabaan nu qooda, yoo dadhabe immoo naannoon nu qooda. Kaanii Wallagga jedhee kaaniin Baal jedhee yoo saniin dadhabe kaan gammoojjii jedhee kaan baddaa jedhee akkasitti nu qooda waan ta'eef san tarkaanfii lamaa sadii caalaa akka deemuu hin dandeenye dhaamsa itti himuuf deemamaa jiru jechuudha. Kan biraatti miidhamni tokko nu